Eebbifamoo abbaa keenya eebbisaanii nurraa bu'u. Miseensota kutaa faaruu nuu dhiyeessanis waaqayyo sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu dhaaltu mootummaa isaa taasisu jecha. Itti aansuun qophii gabaabaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffatu obboleessi keenya Mirreessaa Tuujubaa qopheesse faaruu tokko waliin isinii dhiyeessina nu faana tura. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon ameen. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa Ortodoksii bakka jirtan maratti, baga Waaqayyoon ifa dhalachuu gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahe. Waaqayyo lafaa fi samiin osoo hin uumamiin dura tureera. Isa dura kan ture hin jiru, isa boodas kan ture hin jiru, kan akkasaas hin jiru. Inni Waaqayyo hundaa dura kan tureedha. Bakakkaan osoo hin bahiin, sagaleen bakakkaas osoo hin dhagahamiin dura Waaqayyo tureera. Yeroo fi sa'aatii dura, halkanii fi guyyaa dura, ji'aa fi waggoota, jaarrawwan duras Waaqayyo tureera. Waaqayyo hundaa danda'u, hunda dursees ture kun akkamiin samiif dachee kana akka uume dubbatu mana kiristaanaa Tsadaniyaa Qulqulleettii Maariyaamii Buraayyuutti kutaa lallaba wangeelaa ta'uun tajaajilaa kan jiran abbaan keenya lubni Biraanuu Shibbiruu. Kitaaba qulqulluu kakuu moofaa seera ba'uu boqonnaa tokko keessatti bal'inaan barreeffamee jiru. Waaqayyo guyyaa 6 keessatti samiif lafa jechuudha. Uumamtoota lafarras jiran samiirras jiran guyyaa 6 keessatti uumee akka xumure kitaabni qulqulluu ragaa nuu ba'a jechuudha. Samii fi dachee kana sagalee isaan ta'i jedhee kan uume Waaqayyo nama jalqabaa Addaamiin garuu haala adda ta'een harka isaan biyyoo irraa uumee jedhu lubni Biraanuun. Uumamtoota hundaaf Waaqayyo sagalee isaatiin haa ta'ani jechuudhaan yeroo uumu garuu Addaam kan uumame bifa Waaqayyootiin nuun jedha. Fakkeenya Waaqayyootiin nuun jedha. Koottaa nama bifa keenyaa fi fakkeenya keenyaan haa uumnu jedha. Kitaaba qulqulluu seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti egaa kuni maal mul'isaa koottaa kan jedhu Sillaaseedha jechuudha. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu. Waaqayyo Addaam biyyee lafaatirraa isa uume yookiin dacheerraa isa uume nuun jedha. Achiin booda dacheerraa isa uumee hafuura jireenyaa itti baasee namnis nama jiraataa ta'e nuun jedha kitaabni qulqulluun. Kanaafuu namni egaa kan uumame biyyoo qofarraa osoo hin taane biyyeerraa uumamu malee dhumarratti Waaqayyo nama biyyeerraa uume san hafuura isaa itti baafatee akka nama jiraataa ta'u akka isa taasise kitaaba qulqulluu keessattis barra'ee jira jechuudha. Achiin booda egaa Addaam kobaasaa ture. Yeroo kobaasaa jiru sana gammachuun itti dhaga'amu ture. Kanaafuu Waaqayyo maal jedhee kan isatti toltu kan isaaf taatu haa uumnuufi jechuudhaan Hewaan cinaacha isaa bitaatirraa lafee tokko fuudhee akka Hewaan isaa uume kitaaba qulqulluu keessattis nu barreeffamee jira. Kanaafuu namni haala kanaan Sillaaseen akka isa uume isa fakkeesse bifa isaatiin fakkeenya isaatiin akka qulqullinaan jiraatu akka isa uume ni hubanna jechuudha.
Namni jalqabaa Addaamii fi Hewaan Waaqayyoon galateeffachuuf kabajaan uumaman kun garuu abboommii Waaqayyo isaan abboome cabsuun jireenya qananii gannataa keessaa gara du'aatti, bilisummaa irraa gara seexanaaf garboomanii jiraachuutti dhufanii. Inni Waaqayyo garuu uumama isaa kan akkasumaan dhiisuu hin barbaanne, dhala kee irraa dhaladheen si fayyisa jedhee kakuu seeneefi. Waaqayyo waan hundarrattu aangoo isaanii kennee dhumarratti jechuudha, waan hundaa akka bitan, waan hundaa akka gaggeessan, waan hundaa seeraan akka fayyadaman Waaqayyo isaanii kennee ture. Garuu isaaf akka abboomaman, isaaf akka ajajaman kana agarsiisuudhaaf baala gannata keessa jiru muka sana nyaatinii, baala kana muka kana yoo nyaatte du'a ni duutaa jedhee ajajee ture. Garuu egaa kuni maal agarsiisaa? Waaqayyoon ajaja isaa namaa kenne sana namni ajaja inni kenne sanii, abboomii inni kenne saniin akka abboomaman, akka isaaf ajajaman kan agarsiisudha. Garuu asirratti Addaamii fi Hewaan gannata keessatti gammachuudhaan, jaalalaan, Waaqayyo galateeffachuudhaan osoo jiraatanii, seexanni jechuudha foon bofa keessa bulee karaa jalqaba gara Hewaanitti dhaqee nuun jedha. Isitti dhaqee maal jedheeni? Maal gootu, maal hojjattu, Waaqayyo maal isiniin jedhee jechuudhaan gaafii gaafate. Egaa waan hundaa nyaadhaa, waan hundaa to'adhaa jedhee waan hundarratti aangoo nuu kenneera. Garuu baala kana nyaatinaa jedhee akka hin nyaanne nu dhoowweeraa jetteen. Amma yeroo kana isin ijji keessan akka isin hin ifneefi akka isaatitti waan hundaa akka hin barreef, akka hin beekneefi malee osoo baala kana nyaattanii, osoo ija baala kanaa nyaattanii ijji keessan isiniif ifaa, waan hundaa beekuu dandeessu, akka Waaqayyoo ta'uu dandeessu jedhee Hewaan sobe jechuudha. Bofni yeroo kana soba seexanaa sana isinis fudhattee ija baalaa san nyaachuudhaan abbaa manaa ishee Addaamiifis kennuudhaan seera Waaqayyoo cabsuudhaan dogoggora keessa seenuu isaanii, ifarraa kara dukkanaatitti seenuu isaanii, qulqullinarraa kara cubbuutitti, kara xuraa'uutitti seenuu isaanii kitaabni qulqulluu kana sirritti bal'inaan nu barsiisa jechuudha. Egaa asirratti seera uumamaa boqonnaa 3 irratti akkuma nu barreeffame Waaqayyo kara Addaamititti dhufee, kara Hewaanititti dhufee isaan waamee nuun jedha. Addaam jedhee yeroo isaan waamu, Addaam immoo waan qaana'eef, waan seera Waaqayyoo cabseef, waan isaaf abboomamuu dideefi dhokatee ture. Maaliif yoo jenne cubbuu keessa waan kufeef jechuudha. Seera Waaqayyoo waan cabseef dhokatee baala jala dhokatee ture, qaana'ee ture. Egaa yeroo Waaqayyoo waaqeffachuudhaan, isaaf ajajamuudhaan gannata keessa jiraatan sana ifni Waaqayyoo isaanirra ture, eebbi Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo isaanirra ture. Garuu seera isaa sana cabsinaan qullaa ta'uu isaanii beekanii nuun jedha kitaabni qulqulluun. Kuni maal agarsiisa? Namni sagalee Waaqayyoo cabsu, namni sagalee Waaqayyootirraa fagaatu qullaa ta'uusaa. Qullaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyo ulfina Waaqayyoo dhabuu, kabaja Waaqayyoo dhabuu, jaalala Waaqayyoo dhabuu jechuudha. Egaa waan qullaa ta'aniif achi keessatti dukkana keessa waan turaniif Waaqayyo gannata keessa deddeebi'ee sagalee isaatiin yaa Addaam eessa jirta jedhee yeroo waamu, nan sodaadhe, nan qaana'e jechuudhaan Addaam isaa deebisee nuun jedha. Egaa Waaqayyoonis kana ilaalee Addaamiin maaliif ajaja koo waanan ani raawwadhu siin jedhe raawwachuu didde jechuudhaan egaa itti murteessee gannatii keessaa kara midira faayidii yookiin kara biyya lafaa kanatti, kara dukkanaa kanaatitti isaan baasee ari'ee nuun jedha kitaabni qulqulluun. Yeroo Addaamii fi Hewaan gannatii keessaa ari'ataman sana Waaqayyo immoo abdii isaanii kenneera. Abdiin suni maal jedha? Waggaa 5,500 yeroo xumuramu dhala keetirraa dhaladhee tanaan si fayyisaa. Ammasitti garuu gannata keessaa baata jedhee gannata keessaa akka isa baase kitaabni qulqulluu ragaa nuu ba'a jechuudha. Addaam yeroo gannata keessaa ba'u abdiin inni qabatee ba'e suni maalidha? Yeroo jennee gaafii kana kaafnu inni kan qabatee ba'e akkuma kitaabni qulqulluu ragaa nuu ba'u
kan irraa dhalatu sana jechuudha. Giiftii teenya qulqulleettii durbee maaramii qabatee ba'e jechuudha. Onnee isaa, sammuu isaa keessatti, laphee isaa keessatti. Sababa fayyina keenyaa kan taate yaada isheenis foon isheenis dubroo cubbuun dhaalaa Addaam kan ishee hin tuqne gadi bu'iinsa sagaleef sababa kan taate haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam abbaa ishee Iyyaaqemii fi haadha ishee Haannaa irraa tulluu Libaanos irratti dhalatte. Raajii Isaayyaas boqonnaa 1:9 irratti Waaqayyo sanyii osoo nu hambisuu baatee jedha. Sanyii osoo nu nama keessaa dhala keessaa sanyii osoo nu hambisuu baate akka Sadoom akka Gomoraa fakkaannee Sadoomiif Gomoraa uummata saba Sadoom yeroo ilaallu Waaqayyo waan hin jaalanne raawwachuudhaan akkuma badan akkasumas bara Nohis akkasumas Waaqayyoodhaaf ajajamuu diduudhaan bishaan badiinsatiin akka badan garuu achi keessaa dhalli nuu hafte jechuudha. Sanyiin nuu hafte giiftii teenya qulqulleettii durbee maaramii waan taateef osoo inni sanyii nuu hambisuu baatee jedha Isaayyaas jechuudha raajii isaa keessatti. Osoo inni sanyii nuu hambisuu baate bannee hafna turree Waaqayyoo irraa fagaannee hafna turree mootummaa Waaqayyoo yookiin gannata Waaqayyoo dhabne sana dhabnee hafna turree nuun jedha. Garuu Waaqayyo nama waan jaalatuuf nama irrattis abdii kan hin kutanne ta'uu isaa kan agarsiisu jechuudha. Waggaan 5,500 yeroo raawwatu ergamaan qulqulluu Gabri'eel sagalee misraachoo qabatee gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii dhufuudhaan kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyo si wajjin jiroo ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha kunoo ni ulfoofta ilmas ni deessa maqaa isaas Yesuus jettee moggaaftaa jedheeni. Isheenis akka jecha keenaaf haa ta'u ani Waaqayyoof garbittii isaati wayita jettutti sagaleen akka libsuu ijaatti gadameessa ishee keessa bule foon isheerraas foon lubbuu isheerraas lubbuu fudhachuun qulqulluu sadan keessaa tokko kan ta'e ilmi nama ta'ee dhalatee nuun jedhu lubni biraanuun caqasa wangeelaa eeruun. Akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate jechuudha. Filiphisiiyus boqonnaa 4:4 irratti akkuma dubbate jechuudha. Bara dhumaa jechuudha. Waaqayyo namaaf kan abdii kenne sana namaaf waadaa kan gale sana durbee qulqulleettii durbee maaramii irraa dhalachuudhaan nu xumureeraa jedha. Kanaafuu kitaabni qulqulluunis akkuma nutti himu qulqullichi Gabri'eel kara giiftii teenya qulqulleettii durbee maaramiitti dhufuudhaan akka isiirraa dhalatee nu fayyisu waadaa isaa kenne sana akka fiixaan ba'u misiraachoo kana itti meera jechuudha. Haaluma kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos giiftii teenya qulqulleettii durbee maaramii irraa dhalatee bilisa nu baaseera. Garbummaa seexanaa jalaa bittaa seexanaa jalaa nu baaseera jechuudha. Namoonni tokko tokko saayinsii beekna falaasama beekna kan jedhan Waaqayyo akkamiin nama ta'ee dhalata jedhu. Waaqayyo inni hundaa danda'u attamiin foon isa hundumaa hin dandeenye uffatas jedhu. Garuu wangeelli qulqulluun deebii qaba. Ergamaan Gabri'eel haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti ilma ni deessa maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta yeroo jedhunitti isheenis anoo dhiira hin beeku kun attamittiin naaf ta'aa jetteeni. Ergamichis deebisee Waaqayyoof kan hin danda'amne hin jiruu jedheeni. Maarree Waaqayyo inni hundumaa danda'u akkamiin foon uffatee nama ta'uu dadhabaree? Waaqayyoof hunduu ni danda'ama. Lubni biraanuunis yaaduma kana cimsu. Waaqayyo daangessuu hin dandeenyu. Waaqayyo waan yaade sana kan xumuru ta'uu isaa akkuma seexanni foon bofaa keessa bulee seexanni hafuura jechuudha. Garuu eenyuun fayyadame yoo jenne seexanni suni bofa keessa bulee foon bofaa dhuffatee Hewaaniif Addaam akka dogoggorse Waaqayyoonis tooftaa adda ta'een jechuudha. Kuni tooftaa isaati jechuudha. Kuni hojii isaati. Kuni gocha isaati. Amma seexanni yeroo bofa keessa bulu suni amma qaroomina qabu mul'isuu isaati jechuudha. Garuu isaaf hin milkoofne gooftanis jechuudha haala inni hin beekne karaa inni hin beekne tooftaa isaa fayyadamee jechuudha. Karaa inni hin beekneen giiftii teenya qulqulleettii durbee maaramiirra foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu dhiiga isheerraa dhiiga fudhachuudhaan
dhalateera jechuudha. Karaa inni hin beekneen, karaa inni hin eegneen mul'achuudhaan, dhalachuudhaan, nama ta'uudhaan nu fayyiseera. Egaa asirratti hojiin isaa, hojiin Waaqayyoo beekumni isaa beekumsa namaatii olii. Namni kan yaadu yookiin immoo yaada namaatii ol kan ta'uu isaa, waan yaade sana ni xumura jechuudha. Waaqayyo waan karoorfate sana ni xumura jechuudha. Waaqayyo daangessuu hin dandeenyu. Ayyaanni kiristaanonni kabajnu hunduu ayyaana hafuuraati. Kan kabajamuu qabus hafuuraani. Haa ta'u malee kiristaanonni hedduun garuu ayyaanota mana kiristaanaa bifa hafuuraan kabajachuurra, nyaataa fi dhugaatiin kabajachuu irratti xiyyeeffatu. Aadeffannaan kun illee sirrachuu qabaa jedhu lubni Biraanuun. Qulqullichi Phaawulos wanti isin raawwattan, wanti isin gootan akka yaada Waaqayyootitti ta'u, akka seeraa fi yaada isaatitti ta'u jechuudhaan nu barsiisa jechuudha. Egaa asirratti yeroo ayyaana kabajnu jechuudha. Ayyaana kamiyyuu haa ta'u kitaaba qulqulluu irratti hundoofnee kabajuu qabna malee akkuma addunyaa kana keessatti ilaallu sirbaan, ichisuudhaan, nyaachuudhaan, dhuguudhaan, machaa'uudhaan ta'uun qabu jechuudha. Ayyaanni kamiyyuu mana amantaa keessatti, bataskaana keessatti, asitti bataskaana keenya keessatti argamne waan bataskaana keessatti raawwatu isa hordofuudhaan, qiddaasa irratti hirmaachuudhaan, lallaba irratti hirmaachuudhaan, faaruudhaan, hafuuraan kabajuu qabna. Ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kabajnu, ayyaanni kun ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos uummanni dukkana keessaa kan ittiin ba'e, doofummaa garbummaa seexanaa jalaa kan ittiin ba'e, dukkana keessaa ifatti kan ittiin ba'e jechuudha. Ifatti kan ittiin ba'e. Kanaafuu nuti immoo namaaf ifa ta'uudhaan, jaalala Waaqayyoo namaaf mul'ise sanii nama jaalachuudhaan, kabaja namaa kennuudhaan, ulfina namaa kennuudhaan, nama beela'e nyaachisuudhaan, nama kufee, nama harka qalleeyyii warra ta'an isaan gargaaruudhaan, kan nyaannurraa waan baay'ee qopheessurraa, waan baay'ee nyaachurraa, waan qabnu sanirraa qoonnee nama hin qabne gargaaruudhaan, akkasumas hojii hafuuraa hojjechuudhaan haala kanaan dabarsuu qabna. Kiristaanota maraan hunda isaanuu bakka adda addaatitti kan argaman, bakka adda addaa kan jiran, ayyaana kanaan baga itti isiniin ga'ee ayyaana kabajaa, ayyaana ulfinaa, ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Bye.
biyya lafaarraa